Naganiif araarri ayyaanni jaalalli waaqayyoo isiniif aguddatu kabajamoof jaalatamuu kan taatanii Elsaatuuf jalatti kan argamtanii maamiltoota koo akkasumas haaraa gara Elsaatuubitti kan dhuftanii akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa kootii baga nagaa jiraattanii baga nagaa walitti deebine arra ammoo viidiyoo tokko yookiin ammoo yaada koo qabadhee dhiyaadheetiin jira yaanni koo akkuma beekamu yeroo ammaa kanatti akka biyyaatitti biyyi keenya gaafii keessa jirti biyyi keenya raafama keessa jirti biyyi keenya qisaasama keessa jirti kanaaf akka nama miidiyaa qabu tokkotti atis ammoo akka nama miidiyaa qabdutti maal gochuu qabna nurraa maaltu eegama miidiyaa koo yookiin miidiyaa kee maaliif banatteetiin jirta kan jedhu irratti yaada tokko yoo laalu yoo ammoo dhageeffadhu baay'ee nama dinqa akka waan miidiyaa tokko maqaadhaan barbaadu akka waan badummaa yookiin ammoo saba tokko irratti xiyyeeffateetiin jibba sabaa gadaantummaa yookiin ammoo akka waan bineensaatitti yeroo hunduma labsamu jira afaan Amaaraatiin kan ammoo dubbatanii haa ta'u garuu sanirraa deebeetini maaliif miidiyaa banan jechooni gaaffii natti ta'a qajeelummaa utuu jiru badummaa namni maaf dubbata waliin jiraachuun utuu jiru gargarummaa maaf ammoo akkas labsaa yoo akka kanaa ammoo dhuguma waliin guddatanii waliin jiraachuun danda'anii kan jedhu irratti egaa yaada mataa koo keessa buleetiin jedhee qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira sorry warri laayikiin goone laayikii godha amma warri na laalaattan laayikii godha otoo sin laayikiin goone hin dubbadhu gara laayikii deebaa tuqa laayikii godhaati deebi'aa tole laayikii godhaattanii goda like na share goda share gochuu kan dandeessanii share goda akkasumas ammoo yaada keessan jalatti kaaya dhugumatti dubbachuu fi ta'iin ji'a kana ji'a darbine kana ta'aatiin ture biyya keenya irratti waan baay'ee nama gaddisiisu mataa namaa gan nama qabachiisudha maaliif ilmi namaa walitti gara akkas jabaataatiin jira maaliif yoo jenneetiin jennu an akka yaada Elsaatitti maaltu nama walitti akkas jabeessa jedhee yaada kootti kan qabadhe maal isinitti fakkaata egaa naannoo tokkotti yoo namni duu naannoo kaanitti ammoo haluu baasuu yookiin ammoo iddoo tokkotti fixiinsi ta'aatiin jiru waan nama jibbisiisaati karama kamiinuu eenyuun illee ani hin deeggaru nama eenyuunis deeggaru miti kanatti maaliifi nama tokko ajjeesaniif bilisummaan hin dhuftu yookiin ammoo nageenni hin ta'uuyyu kanaaf karaa nagaatiin karaa ammoo walitti dubbachuudhaan wal amansiisuun otoo jiru wal ajjeesuu mana walirratti gubuu hiyyeessi bara baay'ee laffa'eetini goojjoo godhate goojjoo isaasan gubuudhaani maatii isaasan hidhuuni ajjeesuu dararuuni karaa kamiinuu karaa mootummaatiinis karaa ammoo qaama mormitootaati qaama kamiinuu kan adeemamaatiin jiru ajjeechaan dhala namaa irratti gadadooni walirratti ka'uuni karaa kootiin akka Elsaatitti anini tokkumaa hin deeggaru kanaaf obboloota koo yeroo ammaa kana miidiyaa kenna miidiyaatu bara kana baay'innaani miidiyaan namni wal ajjeesaatiin jira wanta miidiyaa irratti dhaga'e isa dhugaa ta'es isa dhugaan taanis isan jirus isan jirresi gaduma baane yoo dubbanneetiin jenne namni maal keessa gala wannaa keessa gala aarii keessa galeetiin waman jirre fakkeenyaaf namoonni gariin
Finfinnee walakkaa ta'aniitiin wanta akkasiisu ta'eera. Waan ta'eeruun beekaniyyuu gadi ba'ee ilmi namaa maal ta'a? Achitti ammoo kan akkana godhee jedhee asitti haluu baasuuf ka'uu hin qabuyyuu. Karaa kootiin kanan eeyyamu yookiin ammoo amantaan kosinaan eeyyamu. Amantaan eenyulleen eeyyama jedheetiin hin yaadu. Kanaaf ilma namaa isa ammoo rabbi ammoo guyyaa du'us guyyaa ammoo jiraatus uumee fi maaliif dhiinni dhangala'a? Yeroo ammaa kana wanti ta'aatiin jiru magaalaa amma Finfinnee kana keessatti daa'imman dhumataatiin jirti. Bishaantu fudhate jedhama. Hospitaala gaafa fidanii gaafa baasan daa'imman keessaa kalee isaanii yaasaa doktoroonni gaafa fudhataniitiin jedhan. Daa'ima fayyaalessa marmaraaf fuudhanii yoo maranii deebisan. San qofaa miti. Gaara Inxooxxoo kanarratti namni yoo achi keessatti dargaggeessa qabaatiniin namni nama nyaatu ani dhugamaanii wanti amma dhaga'amaatiin jiru miidiyaan ba'aatiin jiru. Miidiyaan jiraachuun yeroo tokko miidiyaan jiraachuun baay'ee gaariidha. Wanta baay'eetu ba'aatiin jira. Daa'imman yeroo hundumaa hin nyaatamti. Daa'imman yeroo hundumaa bishaantu nyaatee daa'imman hin badanii akkas jedhan. Dhuguma bishaantu nyaataara, dhuguma daa'immanii achiin dhabama ta'aarani. Maaliif wanti akkanaa kun biyya keenyatti ta'aara? Daa'immanii hatamani. Maaltu guddataatiin maaltu ta'aatiin jira? Saamichi akka malee biyya keessatti kaleessaa obsaa teeknuma obsaan beektan natti fakkaata. Dhaggeeffachaatiin ture. Dhaggeeffadhaa galatoomu. Yeroo ammaa kana nama adima sibira dhufanii taa'aniitiin hancufa sitti tufanii ofirraa yoo haquftaa soofti si kenninu achi jalsi godhaniitiin waan ati qabdu hunduma sirraa saaman. Ilame badummaan keenya hammam akka deemaatiin jiru. Amma walitti taaksii qabatanii konkolaataa qabataniitiin eessa siin jedhanii yookiin otamma fakkeenyaaf eessa yoo siin jedha achiin kottu seen siin jedhan nama keessa jira kaabe haawwatiin ulfaa keessa jirti dargaggoonni namni guddaan keessa jira hin shakkitu yoo keessa seentu warroota hattootatu walitti qabameera maaliif hatuuf akkati qabeenya qabdu akkati bilbila gaarii harkaa qabdu alaalanii akkati waa borsaa yookiin wanta garagaraa ka dhiiras ammoo kompiitara qabachuu danda'a waan tokko qabachuu danda'a. Ilame hammeenyi hagamtu biyya keenyatti adeemaatiin jira. Kun walajjeessa kun ammoo akka ba'ee galuun karatti hin qabu. Biyya alaatii warroonni dhufaniitiin jedhanii airpoortii dhaabbatanii ganzaba siif sharafna jedhanii ganzaba hojiitii qabaniitiin baay'ee ammoo obbolowwan keenya nyaatamaatiin jira. Kun hundinuu maaliif ammoo ta'aatiin jira? Maaltu akkana nama godhaara? Maaltu obboleessa irratti akka garaa jabaatu? Haadhoon finne isaa irratti akka garaa jabaatu? Maaltu taasisa? Namni nama ajjeesu kun garaan qabu, haadharraan dhalanne, abbaan qabu. Maaf wanti akkanaa kun biyya keenya irratti guddataara? Mee dhaabbanne yeroo tokko hundi keenya maaliif ta'aatiin jira? Kanaafuu yeroo ammaa kana maaltu narraa eegama akka Eelsaatti? Maaltu sirraa eegama? Hundi keessanuu as jalatti kan amma viidiyoo kana arras dhageettanii duran as dhaga'uu dandeessanii maaltu nurraa eegama? Nurraa wanti eegamu akka kootti hundi keenya amantaa qabnuuni waaqa kadhachuu. Waaqayyo ati jaalala nuuf deebisi, tokkummaa nuuf deebisi, nagaa nuuf deebisi jenneetini gara ammoo uumaa keenyaa kadhachuutu nurraa eegama. Lammaffaa ammoo sammuu keenya namaaf wanta gaarii ilma namaati akkuma ofii kiyyaaf wanta gaarii barbaadu yookiin jaalladhu akkasuma namaafis waan gaarii jaallachuun, waan gaarii godhuun, waan gaarii yaaduun anaaf sirraa eegama. Wal ajjeesuun, wal irratti ka'uun, wal jibbuun, wal dhiibuun maaliif? Biyyeen tuni hunduma nyaatti gaaf tokko. Biyyeen irra wal irratti ka'arru tuni gaaf tokko nama nyaatti. Jabaas nyaatteetti, beekaas nyaatteetti, laafas nyaatteetti. Akkuma kana jechuun hundi keenya maal eegganna? Taraa eegganna. Gaaf tokko addunyaa kanarraa hin boqanna. Maaliifi hunduu yeroo qaba. Hunduu yeroo dhalatu qaba, yeroo guddatu qaba, yeroo jiraatu qaba, yeroo deemu qaba. Kuni ammoo Waaqayyo akkatti nu uume.
kana waan ta'eef hamma jiraan wanta gaarii goonee utuu darbine hoo wanti gaariin lafa kanarratti hojjannu ol waaqa irratti isumatu nuuf laakka'ama. Arra obboleessa kan kee ajjeesa amma karaa meeqa tokko dhayee ajjeesa tokko hamatee ajjeesa tokko jibbee ajjeesa kun hundi nurraan eeggamu yoo dandeenye namaaf wanta gaarii godhu yoo dadhabne cadhisuu nu bee waan tokko ishi warri politika hojjetanii kun ammoo atini yoo nagaduu dandeette nagadi yoo beekumsa qabaate beekumsa keetiin biyya kan kee tajaajila yoo qabeenya qabaate qabeenya keetiin iyyeessa gargaara. Iyyeessa nyaatee waan buluu dhabee ruwaadha. Ati ammoo miidiyaarra dhaabbanneetiin waan qabnuuf yoo ammoo miidiyaa kennaan hammeenya labsine hiyyeessa mana jirutti yoo dhukaafame yoo ammoo du'aniitiin jedhan gaariidha. Waaqayyoon jaallata amantaa kamtu akkas jedha. Kanaaf hundi keenya ofitti haa deebinu. Dhiigni tokko yoo jigeetiin jedhe nu haa mararu. Filatanii warri boo'an jiran. Filatanii fakkeenyaa fi dhugumatti dubbachuu fi fakkeenyaa fi Oromoon gaafa du'eetiin jedhu homaa mitiiyyuu bakka salphaadha. Homaatti hin fakkaatu. Gaafa ammoo deebeetiin kan biraa ammoo du'eetiin jedhu biyyi kun akka waan dhiigni Oromoo dhiiga ammoo bakka homaa mitiiyyuu ittiin fakkaatu. Dhiigni kaanii ammoo dhiiga ammoo VIF kan jedhan beektan ምንድን ነው nama ammoo bakka biyyattii sanitti bakka barbaadamaa yookiin ammoo dhiigni isaanii akka hin jinne kan eeggamu akkas godhanii warroon yaadantu jira. Kun sirrii miti. Walittis nu dhiyeessu walittis ammoo akka walitti namni ka'u godha malee gaarii miti. Akkas filannee gaafa ammoo gara tokko dabuubi gaafa homaa miti. Fakkeenyaaf mucaa dabuubii tokko fuudhaniitiin Finfinnee keessatti maal godhan isinitti fakkaata. Miizaan argitanii miizaanarraa ijoollee dabuubiiti baay'een miizaan mazanamaa jedhu. Su'eennu galagaliin kaawwanii gala. Ijoolleen biraa ammoo maaliin baratti eegdoodhaan makiinaadhaan mana barnootaa balatan. Ijoollee ganaa barnoota hin geenne. Maal godhani dabuubirraa akka jiruun dhufee keessaanuu saba ammoo Walaytaa saba ammoo kan baataa bakka dabuubi keessa kan jiran baay'ee isaan guyyaa guutuu 200 fakkeenyaaf gaafa hojjetanii kan isaan argatan yookiin birrii 20 gabiin eenyuuf ta'a isa ammoo hojjechiisu sani beektanii ka isaanii ijoolleen maaliin baratanii wanta gaariidhaan konkolaataan eeggamaa baratan ka eenyutitu eeggamuu atta biyya tokko keessatti attamitti daa'imni tokko hin barata tokko ammoo hojjeteetiin birrii 20 argata. Ilamee wanta amma biyya keenyatti ta'a walqixxummaan jira hin jiru. Kanaaf wanta akkanaa kana baay'eetu jira. Mee laalame warri Finfinnee keessa jirtanii ijoollee eenyuti yeroo guddaa ammoo kan ammoo miizanarraa wanta adda addaarraa hojjetu. Mee laalaa itti dhiyaadhaati laalaa. Ka eenyuti ka mana barnootaa gaarii barataatiin jiru. Kun ammoo gaarii mitiyyuu. Itti laallamutti hojjetamuu qaba. Wantoota akkanaa kanatti ammoo hojjechuu yookiin ammoo waan gaarii ta'e. Maaliif hin baranne ilamee nutti dhagahamuu qabna. Fakkeenyaaf ijoolleen Oromoo barachuu qabdi. Ijoolleen ammoo Dabuubis barachuu qabdi. Ijoolleen Tigraayis barachuu qabdi. Ijoolleen kunis barachuu qaban. Argitanii ka tokkoo gadi qabaa ka tokkoo ol qabaa. Kan kee ammoo qannootti barsiifatta. Ka ambaa ammoo ergatta. Ibin namni kenna mana ofiititti ammoo gargaartuu tokko fudhatee ka'eetiin jechinni itti dubbatuun ulfaata. Lakki haati tanteellee akkas xururrattee abbaan keellee akkas xururratee malee ati siyyeettidha. Isheenis ammoo ishii fanqateeti. Beektaniin dhiyenna kana Adaamaa keessatti moo eessa? Adaamaa natti fakkaata. Doktorii isheen mucayyoo ammoo kushiinatti hiitee saree wajjin daa'imma ishee eegsifachuuf yookiin haati siyyeetti taateef hiyyummaaf mana isheetti galtee jennaani akka ishiin gochaatiin turte waan baay'ee nama qaanessu. Kanaaf badummaa akkanaa kun maaliif nurratti maaliif ammoo dhuguma kan caalaa ka bara dheengaddaa dhageenye caalaa kan baranaa hammaataa kan bara dheengaddaa argine caalaa ji'ana kan argine caalaa ma ji'a dhufu maaltu akka dhufu hin beeknu. Du'a akkamiitiitu akka dhufu rakkinni akkamiitiitu akka dhufu nama sodaachisa ija kanaan. Kanaaf yaa saba koo please
nus fagoo kana teenne hammeenya biyya keenyaaf yaaduutu dhiibne waan gaariitu yaanne biyaansi tokko kadhannaadhaan amantaa qabnu hundumtinuu kadhachuudhaan lammaffaa hoo gargaaruudhaan yaada gaarii kanatu goone ammoo gaarii natti fakkaata. Kanaafuu walirratti ka'uu wal jibbuu tokko ol qabaa tokko gad qabuuni miidiyaa kan kee irratti eenyummaa kan kee yookiin ammoo kan ammoo kabajisiif ufuma keeti. Ayyoo eenyummaa koo kabajisiifadhe eenyus darbee eenyummaa namas eenyummaa kiyya fakkeenyaaf uf beekee yoo jiraadhe uf beekee yoo namatti qubaadhe eenyus dhufee giddiin kanatti bu'uun jiru. Namoonni akkana godhan kunniin eenyummaa ofii warra beekanii miti jedheetiin yaadaan. Eenyuun isaa ta'u amantaa namaa dhiibaatiin amantaan kan kee kabajamu yoo barbaade kun sirrii miti. Mirga namaa dhiibaa mirga kan kee sirraa yookiin ammoo haa eegamu yoo barbaade kun sirrii miti. Kanaaf gara yaada gaariitti gara ammoo akeeka gaariitti otoo deebine gaarii natti fakkaata. Egaa biyya diigamu yookiin ammoo biyyi yoo ammoo diigameetiin jedhe bu'aan tokkollee eenyullee irraa fudhatu hin jiru. Maalirraa godhatta biyyi yoo diigameetiin jedhe fakkeenyaaf biyyi tokko gaafa diigamteetiin jette harkuma adii eeggachuutu gaariidha. Ishaa miti. Kanaaf hiyyeessa ofii yookiin ammoo wallaalaa ofii san gorfatanii biyya ijaarrachuu biyya ammoo gara gaarummaatti akka deebi'u taasisuun nu barbaachisaa. Egaa ergaa kootii yaada kootii dhiiga filataa yookiin ammoo bifa filataa ka ebaluuti ka achiiti jedhaatiin boo'uu dhiifne hundinuu ka du'u garaa kooti haadhoo kooti jenneetini waliif tumsuu waliif yaaduun nurraa eegama jedha. Kun yaada kooti. Egaa yaadni kun yoo isiniif ta'e fudhadha yoo isiniif hin taanes aan giddii wanti godhu hin jiru. Garuu kan ammoo nuuf ijaaru kan nu barbaachisu biyya keenyaafis jireenya keenyaafis gaarummaa yaaduun filannee boo'uu dhiisuu namni kufu namni du'u namni rakkatu hundinuu kanuma akka kan keetiiti. Kanuma akka kan atis gaafa dhibamtu dhibee jedhama tokkos gaafa dhibame dhibeeman jedhama. Argitee kana waan ta'eef gochaa ammoo gaarii otoo hojjannee darbinee gaarii natti fakkaata. Yaanni koo kanaa waan na dhageeffattaniif galatooma. Gara koomintiitiin ammoo yaada qabdanii jalatti kaasiniin jedhaa. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinuu fi nagaatti naaf ta'a.